Masinko, Masinko. Anaa dhufuu hordoftoonni qophii kaayyoodha. Qophiin kaayyoogaa erga tamsaasa keenya jalqabnee haala Oromoo irratti, haala siyaasaa hawaasummaa akkasumas duudhaa fi aartii Oromoo irratti haala yeroo irrattis kan xiyyeeffate ogeessotaaf qaama dhimmisaa ilaallatu waliin marii adda addaa isinii geggeessaa turuun keenya ni yaadatama. Haga ammaatti marii geggeessinirraa akka waa hubattan abdii qabna. Har'as keessummaa qabannee isinii dhiyaasneerra. Gara qophii keenya guyyaa har'aatti tun seeniin dura gadda akka Oromootti nurra ga'e tokko maqaa qophii kaayyootiin isinii dabarsuu barbaanna. Akkuma beekamu saba himaaleef sabquunnamtii adda addaa irratti akkuma dhageessanitti Nuraddiin Adam yookiin immoo falmaa sabaa kan jedhamu jaalli duraan waraana bilisummaa Oromoo ture gaafatamaa sadarkaa adda addaa irratti gaafatamummaatiin adda bilisummaa Oromoo keessatti tajaajilaa kan ture jaala Oromoo biratti baay'ee jaallatamuuf miseensota adda bilisummaa Oromoo biratti baay'ee kabajaa kan qabu falmaa sabaa lubbuun isaa darbuu isaati ka dhageenye. Nus akka qophii kaayyootti gadda nutti dhaga'ame kana jaallan isaatiif akkasumas maatii isaaf uummata Oromoo maraan lubbuun isaa jannata haa taatu jenna. Jaalli kun nu biraa wareegamus uummanni Oromoo akka Oromoo jaarmiyaan siyaasaa adda bilisummaa Oromoos qabsaa'onnis isaa dhabani malee gara fuulduraatti kaayyoonni wareegameef galmaan ga'uuf akka hirbuu isaanii haaranfatan dhaamaa maatii isaaniif uummata Oromoo maraaf jajjabina maqaa kaayyootiin hawwina. Egaa kan arga jenne booddee qophiin kaayyoo akkuma galma irratti tuqnee hawaasummaa siyaasaa aadaa fi duudhaa Oromoo irratti akkasumas haala yeroo irratti hayyootaaf beektota dhimmi ilaallatu mariisisuun isinii dhiyeessaa turreera. Qophii keenya haga har'aatti akka warraa hubattan abdii qabna. Har'aafis keessummaa tokko isinii qabadhee dhiyaadheera. Qophii kana kan isinii geggeessu Arraajii Guddataa ogeessa teeknikaa keenya Gadaa Araaraa waliin turtii gaarii jenna. Eenyu jettanii na gaafachuu dandeessu keessummaa koo har'aa waan baay'ee guddoo namni hundumtuu isa beekudha. Harki dabaree wal dhiqa akka jedhan gaazexeessaadha. Har'aa dura gaafii gaafata har'a hin gaafatama. Egaa akkuma beennu hojii gaazexeessummaa keessatti inumaayyuu gaazexeessota biyya alaa jiran saba himaaleef sabquunnamtii Oromoo irratti guddoo beekaman keessaati ogummaa gaazexeessummaatiin baratee eebbifamee hojii kana keessaa muuxannoo kan qabuuf akkasumas barreessaa kitaaba xalayaa bilisummaa afaan sadiin barraa'e kan barreesse Daani'el Bariisoo Hareeriidha. Namni hundumtuu ni beektu. Mee erga kana jenneeti Daani'el eenyu isa jedhuuf immoo keessummaan koo ofii isaa of beeksisee maal akka barateef maal hojjetaa akka tureef amma eessa akka jiru erga daawwattoota keenyaaf ibsee booda marii keenya guyyaa har'aatti seennaa anaa dhufu Daani'el. Tole ulfaadha. Baga nagaan nu eeddanillee baga nagaan turtanillee egaa Daani'el eenyudha jettee kan na gaafattee fi egaa Daani'el ka dhalatee guddate baadiyaa Gujii keessatti sana booda gosa barumsa sadarkaa tokkoffaaf lammeessoo erga fixeen duuba Degree tokkoffaa gaazexeessummaadhaan journalism and communication jechuudha. Yuunivarsiitii Maqaleetti baradhe. Achi baay'ee immoo ogummaa gaazexeessummaa kanaan akkasaa ibidda dhalee jedhani arraabinaa fi hingubaa dhiisiisaaf immoo dhalti akka jedhan sana waggaa jaabiyyaa impaayera Itoophiyaa sana keessaa ittiin hojjedheera. Achuma itti fufee immoo Yuunivarsiitii Finfinneetti jechuudha. Maastersiisaa rabbiin jennee hin xumurre malee koorsii lamatti na hafe peedagoojii fi riisarchii duwwan na hafe jechuudha. Xumuree ture dhiisee immoo biyyaa bahe jidduu jechuudha.
rabbi na gargaaree jechuudha otoo lafa nagayaatu natti dhaadachaa turanii sila ayyaana mormii miilanaa kan akka hoolaa na qalatu jechuudha sila. Amma biyya alaa amma eessa jirta isa jettee fi amma biyya Sweden jira magaalaa Stockholm biyya Sweden achi galtummaa gaafadhe jechuudha biyya kana jiraadha amma. Yoo yaa'ee anaa dhufu Daani'el egaan akkuma galma korratti kaasirratti har'a mariin mari'annu waa'ee ogummaa keetiiti jechuudha. Mariin keenya keessatti egaan hordoftoonni keenya marii nuni qophii akka qophii kaayyootti geggeessinu yeroo hundumaa yaada asirratti dhiyaatu yaada keessummaa keenyaati malee yaada qophii keenya akka hin taane akka nu hubattaniif akkasumas immoo utuu marii keenyaatiin seeniin oduu gammachiisaan isinii qabu torban dhufu kaasee qophiin keenya karaa ONN saatalaayitiidhaan giddugaleessa ba'aa biyyoota ollaaf Oromiyaa maratti kan darbu ta'uu isiniif dhaamuu barbaada. Hundi keenya yoo baga waliin gammanne Daani'el yoo yaatis baga qophii keenyatti dhufteen jedha. Meegaa biyya alaa kana keessatti numaayyuu gaazexeessota ogummaa gaazexeessummaatiin baratanii muuxannoo dheeraa akkasii qaban baay'een hin jiranii. Isaan keessaati gaazexeessaa Oromoo tokko hayyuu Oromoo tokko ta'uu keetiif guddoo si dinqisiifannaa qophii keenyattis dhiyaachuu keetiif si galateeffannaa. Mee Daani'el gaa akaanuti ogummichuma gara ogummaa keenyaatti ogummaa waa dhimma gaazexeessummaatu mari'atiin gaazexeessummaan kun maalimi? Egaa gaariidha. Gaazexeessummaan kun akkuma namni kameeyyuu argitee barumsi kulleen gartee saayinsiidha. Namni saayinsii barata gosa barnootaa kameeyyuu saayinsii damee jechuudha seera isaa barata. Gaazexeessummaan kun argitee saayinsii yookiin gosa barnootaa mataa ofii danda'ee saayinsii mataa ofii dandeettee ogummaa mataa ofii dandeette jechuudha. Akka amma arginu kanaa moti gartee namoota hedduu fi gaazexeessummaa jechuun dubbisaniif barreessaniif gaazexeessaas hin ta'an. Argitee amma nama akka durii yoo yaadatte teete baadiyyaa keessatti namni otuma doktorummaan baratin kan lilmoo waraanu hedduu jira argite. Akkasan namni baadiyyaa keessaa doktora jedhaanii maqaatti baasaniiti gaa lilmoo kanas waraansifatu kiniiniillee irraa fudhatu. Garuu namichi doktorummaa sana hin baranne beeki maallaqumaa barbaade yookiin waanuma lafumaa ka'ee hojjeta jechuudha. Namichi suni rabbi eega malee namallee balleessaa yoo seerri qabe immoo isallee balleessa jechuudha. Gaazexeessummaa ogummaan gaazexeessummaa kun argiteeti akkasani ogummaa cimtuudha. Ogummaa cimtuudha yoo siin jedhu ogummaa yaboo hadaraa biyyaa jechuudha. Hadaraa uummataa kan baatu jechuudha. Kallattii adda addaa keessa seenee jechuudha. Gaazexeessaa jechuun gaazexeessummaan kun doktorummaa hawaasaa yoo jenne kan hawaasa yaalu kan dhibee hawaasaa argu kan haala biyyaa hubatu argite gaazexeessummaan kun ogummaa cimtuudha gartee ogummaan gaazexeessummaa kun argitee gaazexeessummaa keessa gaazexeessummaa fi miidiyaa wal qabata. Miidiyaan kun gosa adda addaati argitee ogummaa gaazexeessummaa kana keessatti hin baratta itiksiisaa jechuun seera isaa waan isaa jechuudha. Akkuma namni tokko hakiima ta'uuf doktora ta'uuf adda addaa sadarkaa adda addaa baratee itti eebbifamu itti hojii itti hojjetu jechuudha. Gaazexeessummaan tunilleen saayinsii mataasaa dandeetteedha. Ogummaa mataasaa dandeetteedha. Fakkeenya miidiyaa wajjii wal qabatee gaazexeessummaa fi miidiyaa adda baasuun dandeettu. Gaazexeessaan tokko miidiyaa irratti kan hojjetu. Miidiyaa gosa reediyoonis ta'ee, televezyiiniidhaanis ta'ee, gaazexaanis ta'ee, amma immoo dhiyeenya kana teknooloojii galanni rabbii gadi teknooloojii ta'uuti onlaayinii kun akkuma amma nuti itti jirru kana dubbii salphisee akkana itti jira. Kulleen gosa miidiyaa tokko onlaayin joornaalizimii yookiin ogummaa
gaazexeessummaa keessa ka onlaayinii yookiin karaa intarneetiitiin darbu. Egaa argitee hayyoonni miidiyaa qoratan kun waan jedhani biyya miidiyaa lubbuu qabutti biyya teennaatee muti malee biyyi seerratti hojjetuuf biyya demokraasiin jirtu biyya demokraasiin dhugaa itti hojjettutti miidiyaan kun akka argitee qaama mootummaa sadaffaa sektara mootummaa qaama mootummaa arfaffaa jechuudha. Sadiin jiran sektarri mootummaa yookiin qaami mootummaa barbaachisoo akka qaama seera baastuu kan akka paarlaamaa, seeneetii, akka kaabinee fa'a jechuudha. Qaama hojii raawwachiistuu kan akka pirezidaantii, piraayim ministeerii warri kun gartee sadaffaan immoo judiciary warra seera kana eegu yookiin warra seera madaalu warra akka mana murtii manneen murtii kanatti aanee miidiyaan immoo sadarkaa afuraffaa qabataa jedhan hayyoonni waa'ee miidiyaa qoratan kana waa'ee ogummaa gaazexeessummaa qoratan kana warroota kanatti aanee miidiyaan sektara yookiin damee mootummaan biyyi tokkoo qabaachuu qabu sadarkaa arfaffaarra kaa'u jechuudha. Kanaafuu ogummaan gaazexeessummaa kun achi keessatti gaazexeessaan ogummaa sanaan qaramee bahe jechuudha. Mootummaas biyyas eegaa yosiin jedhu watchdog jedhani gartee sareen cimaan tokko amma poolisiin saree leenjisteeti wanni saree qabattee deemtuuf sareen akka malee ilma namaa caalaa waa qorqorti waa to'atti. Ogummaan gaazexeessummaa kun akka watchdog akka saree gartee qorqortii to'atiisa cimaa kana ogummaan gaazexeessummaa biyya akkasitti to'ata, mootummaa akkasitti to'ata, uummata akkasitti to'ata, siyaasa biyyaa haala jiru waan hunda akkasitti to'ata. Ati immoo akkana to'achuuf immoo maal ta'uu qabdare akkuma doktorri argitee baratee onnee namaaf jijjiiru. Doktorri baadiyaa inni jenne inni limmoo lafumaa ka'ee maallaqaa hidhee nama waraanaa deemu san qalii onnee namaa keessaa baasee jijjiiri otoo jetteeni tarii iddoo onneen jirtu iyyuu beeku ta'a otoo qaleeyyu jijjiiruu dhiise. Kanaafuu ogummaan gaazexeessummaa kunillee yoo argitu waanuma salphaa fakkaataa dubbisuu barreessuu qofaan argitee ol baaniituma dubbachuu qofaan gaazexeessummaa naman godhu akka doktorri baadiyaa keessaa sun lilmoo sawwaraanee fi doktora akan taane doktora if doktora godhee uummannilee doktorummaa isaa kana kenneef gaazexeessummaa ogummaadha. Ogummaa jaalattee barattu, ogummaa ittiin biyya kee tiffattu, ogummaa ittiin uummata kee tiffattu, ogummaa ittiin saba keetiif dhaabattu, ogummaa akkasiiti gaazexeessummaan jechuu gabaabumatti. Gaariga mee itti dhufna waa'ee gaazexeessummaan ogummaadha, saayinsiidha. Ogummaaleen hundumtuu akka ogummaatti hojjetaman sansakkaa qabu. Sansakkaan gaazexeessummaa maal fakkaata kan jedhu duubatti deebina. Wanti ijoo ati kaaste jira. Biyya dimokiraatawaa ta'e tokko keessatti hojiin gaazexeessummaaf hojiin miidiyaa isa arfaffaadha. Waan mootummaan tokko qabiyyee mootummaa tokko mootummaa jechisiisu keessaa ka seera tumuu, ka seera baasuu, ka seera hiikuuf hojira kan raawwachiisu jennu jechuudha. Meegaa yeroo akkas jennu atama biyya keessatti nama waggaa 6 ol televiziyoonii biyyattii keessa bebbeekamoo ta'aniif reediyoo miidiyaalee adda addaa keessatti nama hojjetee darbeedhaati. Torban darbe keessa nama ogummaa qabu tokko wajjin afaan Amaaraan gaafan qophii kana qopheessu waa'ee miidiyaa walabaa biyya Itoophiyaa keessa empaayeraa Itoophiyaa keessa jiru mari'annee turre. Mee ati akka muuxannoo keessa dabarsiteetti biyya empaayeraa Itoophiyaa sana keessatti afaantu nu baree biyya jenna malee Itoophiyaan empaayeraa iddootti saboonni dirqamaan dhufanii waliin bulanii. Mee empaayeraa sana keessatti waa'ee miidiyaa walabaa maal fakkaata? Dhugaatti waa'ee miidiyaa walabaa kana yooma dubbadhu aaruu kan jalqabe gaafa baradhu. Gaafuma ogummaa gaazexeessummaa kana yuunivarsiitii sadarkaalee adda addaatti jechuudha. Yuunivarsiitii undergraduate yookiin digirii tokkoffaarralletti, digirii lammaffaarralletti
Digrii lammaffaa yoon baradhu akka nama bokkeenni tortoreera nafa fudhadheera jechuudha. Digrii tokkoffaa gaafa baradhu waa'ee miidiyaa yoo baradhu gaafa sanuu jechuun gaafa sanii gartee ijoollummaallee jirti, onneen argitee lafaa dhuftullee jirti, onneen gartee sabboonummaa yeroo san akka abaaboo biqiltuudha jirti. Argitee kitaabi nuti dubbisnee ittiin fakkeenya nuti fudhannu fakkeenya Awurooppaa, Ameerikaa, Awustiraaliyaa biyyoota gurguddataniiti. Kitaabi nuti ittiin barannellee kitaaba biyyoota kanaati. Kaarikulemii ittiin barannu jechuudha. Miidiyaa nuti yeroo waa'ee miidiyaa barannu sana jechuun waan barumsaa sitta himaan jiru beeki waa'ee miidiyaa walabaa biyya sanaan wal qabsiisee ka'umsa isaa akkamitti baratanii akkamitti hojjetanii waan jedhu wal bira qabee sitti himuu barbaadeeti. Egaa yoo barsiisanii akkuma seera Itoophiyaati. Seerri Itoophiyaa waraqatarra baay'ee bareeda. Argitee miidiyaa walabaa kana jechuunsaa biyya sana keessatti yoo barannu fakkeenyi isaa maaliin isaa fakkeenya biyya alaati, kitaaba biyya alaa riifer goonaa, barsiisaan barsiisu immoo argitee akkuma biyya alaatti waan walabaa itiksiisaa waan hunda barsiisaa. Garuun wanni nuti fakkeenyi nuti kaasnu jiraachuma keessatti barsiisaalleen barsiisonni hedduun illeen taa isin himaa jirru taa iddoo dhugaan jirtuu jedhani gariin sodaata, gariin sanuun dubbatu, gariin beekaatumaa irra dibaa. Nuti immoo arginaree miidiyaan akka miidiyaan gabaasu, akka televezyiiniin gabaasu, akka miidiyaa qabatamatti guyyaa guyyaan immoo reediyoo fi televezyiinii manuma keessa jira, bakkuma yuunivarsiitii keessa jira hin argita. Akka nama piraaktisii baheeti jechuudha yeroo barannu sana. Walaba inni jettu sunu gaafa sanuu si aarsa, si guba jechuudha. Gara hojiitti yoo dhumne gara miidiyaa walabaa biyya san keessa impaayera Itoophiyaa keessatti yoo dhumne miidiyaa walabaa jechi inni jechisiisu gartee akka addunyaattu jechuudha. Egaa ammaatti tiyooriin miidiyaa kanaan wal qabatee tiyoorii hayyoonni miidiyaa kana qoratan miidiyaa kana bakka gara 4tti hiranii tarii amma onlaayiniin kunillee dhufeera. Ergasii hayyoonni kun waan jedhanii qopheessan hin beeku. Miidiyaa kana warra tiyooriin tokko otoriteeriyaan jedha. Warra miidiyaan kun qabeenyaan kan mootummaati. Ergaansaa gubbaa gadi ceeti. Kominikeeshiniin dalgeen jiru. Ati ajaja eegatta gubbaa. Gubbaadhaa gasitti ajaji kennama. Qabeenyummaan kan mootummaati. Afaan mootummaa dubbata. Uummataa dhimma hin qabu. Kun liberaaliin kun immoo qabeenyaan kan mootummaatii miti. Miidiyaan kun miidiyaan ammoo mootummaa influence godha. Asitti jechuun akka warra lixaa kana jechuudha. Mootummaan miidiyaa sodaata jechuudha lafa kanaatti. Warri social responsibility warri jedhanillee jira. Social responsibility kun hawaasa guddate jechuudha. Hawaasa of baree, hawaasa namni bare hundi keessa isaanii jiru, kan hawaasillee waan godhu beeku, kan miidiyaallee waan godhu beeku. Inni arfaffaa immoo Soviet propaganda tiyoorii kan jedhanillee jira. Kana keessaa yooma kana nu barsiisanu miidiyaa keessa keenya yuunivarsiitii jalqabne kana gartee miidiyaa kana yoo barsiisan gartanii si dura kaa'anii wannoo isaa saayinsii isaa yoo si dura kaa'anii sammuus uumama keenya keessa haa keessuuti eessa keessa haa keenyuuti kamirra mannaa dhugaa dubbachuu gaaffii kana yeroo lama gaafadheera yuunivarsiitii irra kaasee gaafa dhaabbata raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaa banamu hayyoota isaan barsiisota yuunivarsiitii gaazexeessitoota walitti qabanii jechuudha. Ogummaa gaazexeessummaa irraa dhufe achi keessa jira. Kan immoo iddoo garaagaraatii dhufellee jira. Kan akka galataa bakka san galfanillee jira. Walitti raraniiti amma ogummaa gaazexeessummaa kana leenjii kennaa yeroo jiran kanatti
namni yuunivarsiitiin Finfinnee irraa dhufe tokko kana kenneeti gaafa kana ammallee gaafadhe barsiisaa achiin nu barsiisaa jiru kana jechuudha kan gaafannaani kana deebisuun barbaadu jedhee baasee dubbata. Kana jechuun miidiyaan Itoophiyaa miidiyaa diktaataraa wanni lafa kaa'aa bar tiyooriin isaa lafa kaa'aa otoriteeriyaan jechuun mootummaa miidiyaan abbaa irree qabate miidiyaa ajajitti darbu miidiyaa ergaan gubbaadhaa gaditti ceetu miidiyaa mootummaan propoogaandaa isaa qofatti dabarfatu miidiyaa dhimmi hawaasaa dhimmi biyyaa dhimmi uummataa bakka itti argamne miidiyaa akkanaati. Anyhow impaayera san keessatti miidiyaan OND kan godhe mootummaadha kan qabateeru abbaa qabeenyummaatiin kan mootummaati. Kana qofallee miti. Abrahaam Nugusee jedhaniiti kominikeeshiniin hoogganaan biiroo kominikeeshinii Oromiyaa jechuudha. Bara 2010 keessa leenjii nuu kennuuf dhufe Adaamatti gadaa bakka bashannana gadaa kan jedhamu bakka beekamaadha. Galma guddaa qaba bakka sanatti. Yuunivarsiitiin sobeetuu nu barsiisa. Sobeetuu immeens sobee jechuun waan Itoophiyaa keessa hin jirre seera kitaaba Awurooppaa fi Ameerikaa fuudhanii nu barsiisan waa'ee miidiyaa. Seeruma jiru. Kana miidiyaan walaba ta'uu qabaa waan miidiyaan walabummaa kana yuunivarsiitiin nu barsiisaniyyuu gaafa biiroo jechuun miidiyaa mootummaa keessa hojjetuu jalqabne Abrahaam Nugusee yeroo hoogganaan biiroo kominikeeshinii Oromiyaa yeroo sanii Abrahaam Nugusee nama jedhamu maal jedhe beektaa? Isini gaazexeessitoota mootummaati malee gaazexeessitoota miti dhagaya waan mootummaan jedhe malee waan uummanni jedhe waan namni biraa jedhe waan qaamni biraa jedhe waan mootummaan fedhu malee yoo namni du'e sini yoo namni du'e jiraate yoo mootummaan hin feene teete du'a isaa dhotoo reeffa lafaatti argitanii hin duune jedha gabaasaa. Wanti na wajjin jireenya ogummaa gaazexeessummaa kiyya keessatti wanni hamma gaafa sanii na gaddisiisan jiru. Argitee yoo amma argitee jiraatte mee miidiyaa nu jalallee hin dubbatan miidiyaa biraa jalallee hin dubbatan aangawoonni mootummaa Itoophiyaa yoo VOA'n gaafatu mee dhage yoo VOA'n gaafatu otoo namni magaala sanii du'aa jiranii otoo namni magaala amma VOA itti bilbilan fakkeenyaaf Amboodhaatti yoo namni du'eera yoo ajjeefameera namni hedduun VOA'n yoo Amboo bilbilee bulchaan magaala sanii lakki waa akkanaa quban qabnu magaalli keenya nagaadha biyyi keenya nagaadha sisteema gaafa sana yoo waan sana dhaga'u Abrahaam Nugusee yaadadhaan isa gaafa sana akkasinaan jedhu ana qofaa doon ta'in gaazexeessitoota hunda keenya gara gaazexeessitoota hedduudha. Gaazexeessitoota 50 ol waliin qabanii akkasi jedhan jecha san yaadadha jechuudha. Otoo namni du'ee reeffallee lafatti argitanii mootummaan nama du'e san irraa dubbachuu hin fedhu yoo ta'e namni hin duune jedha. Kana gaazexeessummaan mootummaa jedhe. Biyya sana keessa wanti jira kana. Ati sammuu si komatu yoo qabaatte, sammuu sabaa fi eelu, sammuu sabaa fi quuqamu yoo qabaatte dhukkubsataa jiraatta jechuudha. Argitee miidiyaa walabummaa biyya sana keessatti miidiyaa dura argitee kan jedhamu fakkeenya hedduu waa'ee miidiyaa kanaa wal qabatee jechuudha. Fakkeenya hedduun kaafamuu hin danda'a. Ammallee waan isaa ittiin sobanu gaazexeessummaa misoomaa kan jedhamu jira. Developmental journalism gartee kan jedhamu kana gara
gara bahaa Eeshiyaa kanatti jalqabee tiyooriin isaa honnoon isaa kana dhaga'aniiti jarri isaanii fi misooma jechuun kasaan dhaga'anii baay'ee tiyooriinuu gaazexeessummaa misoomaa jechuun guddina irratti gufuu misoomaa ka ta'e gufuu guddinaatu fakkeenya gufuu guddinaa biyya san keessa korrapshiniin loogummaa rakkinyi mootummaa adda addaa piroojeektiin jalqabamee waggaa meeqa ta'uu waan adda addaa akka isaaniitti maali rakkinyatti hin bu'ini guddina qofa gabaasii mootummaan kana godhe mootummaan yoo birrii 5,000 yookiin yoo 50,000 riqicha tokko ijaare 500,000 misooma akkanaa godhe qotee bulaan kuntaala 10 yoo argate kuntaala 50 eebbistee guddina jechuudha gartee sunillee nama kofalchiisa gartee guddina jedhanii wanni isaan ammallee gartee developmental state illee fidani gartee nuti developmental state achumarraa gartee si waan argitaa waan jirutti qabataniiti dammaan qabatanii daamuun qabatanii biyyoo nyaatu jedhama ammaas Oromoo dammaan qabatanii biyyee nyaatu ati gartee daamuu yoo qottee raattee yoo daamuun lafa buuti yookiin dammillee lafa bu'a gaafa damma nyaattu immoo biyyeen sitti hin dhaga'amtu waan jiru waan xiqqoo argite waan misoomaa malee kanaaf amma biyyatti televiziyooniin Oromiyaa keessattuu televiziyoonii qonnaa jedhama namoonni baay'inaan neeknemmiinsaa yookiin maqaan masoo televiziyoonii qonnaa jedhuun rakkoon meeqa magaala isaa otoo jiru rakkoo Adaamaa funyaan ishee jala rakkoon meeqa otoo jiru ka uummanni bahu Adaamaarra darbee baadiyyaa dhaqee qonnaan bulaan miliyoona akkanaa miliyoonera ta'e maalii ta'e waan hin jirre gartee waan akkanaa walabummaan miidiyaa karaa hedduun danqanii walabummaa miidiyaa irraa fudhatame. Impaayera Itoophiyaa sana keessatti miidiyaan walabaa sirumaa hin jalqabamne illee seenaa miidiyaa biyya sanaa yoo laalle argitee akka fakkeenyaalletti yeroo barannullee kan kakaasnee amma wannoo isaa exactly lakkoofsa isaa yaadadhuu dhabaadhullee argitee gaafa jalqabaa miidiyaan kun gartee keessattuu gara barreeffamaa gaazexaaf gama print miidiyaa jechuudha. Miidiyaa gara broadcastii fi miidiyaan dur bakka lama gurguddatti hiramaa ture broadcastii fi printiidha. Bifa kun reediyoo fi televiziyoonii jechuudha. Broadcastiin printiin immoo gaazexaa barruulee waan garagaraati. Amma sadaffaan immoo onlaayinii dhalate. Argitee biyya sana keessatti keessattuu gaafa jalqaba jechuun erga mootummaa ce'umsaatiin duuba jechuudha. Wayyaanee yoosin lafallee hin barre ka argitee seerallee amma baasaneeranii seerri kunillee gartee namni seera kanallee tarii dhugaa ta'uu fakkaate doktorri tokko gaafa maastersii nu barsiisaa ture mushroom Itoophiyaa miidiyaa mushrooming gartee akka mushroomii kana afaan Oromootti shophaa waakkoo coomee fayyadamuun iddoo garagaraatti gartee namni akka iddoo garagaraatti beeku gara kenna shophaa jedhanii afaan Ingiliffaan mushroom afaan Amaaraatti immoo ingudai ka jedhan kana. Akka mushroomii kana yookiin akka shophaa kana yeroo san miidiyaan lafaa ba'e yeroo sana keessatti amma mootummaa ce'umsaatiin booda argitee heerrillee raggaameera namni heerallee argee namni mirqaaneera miidiyaa hedduun jalqabe. Gaazexaa fi gartee reediyoon gaazexaa fi barruuleen jechuun magaazinii hedduu jalqabame. Wayyaaneen gaa akkuma lafa baraa dhuftee lafa fuudhaa dhuftee biyya baraa dhuftee nyaattee fitte. Gaazexaa amma ilaalte riippoortaraa fi Addis Adimaasii fi Foorchunii waan akkasii gartee kanallee yoo ta'e warra argitee wayyaanee ta'aniiti sobanii akkuma namni
gama lachuu fakkaatee gartee waa hojjetu jechuun akka gartee warruma wayyaaneetti ajandaa achuma keessaa ba'u gurguratee amma riippoorterii namichi nama Tigreeti odeeffannoo biyya san keessatti yoo dhufte dafee kan argatu isa warra walumaa oola ammoo jara akka rukutuuf mormituu ta'ee barreessaa hin gurguramaa fi namni odeeffannoo barbaada warra akkasii malee amma gaazexaa gara 100 olii turan isii galee 100 olii dhufanii gara gaazexaa tokko lamaa qofatti sunuu gaazexaa pro government warra mootummaa gartee warra mootummaa deeggaru yookiin sobee akkuma amma mootummaa wayyaanee gartee yeroo filannoon ga'e bari paartii mormitootaa kana akkuma wanni sana biqilcha lafaa yaate eessa ka jiran hin beektu mataa amma hin beektu iddoo ka jiran ka ifi ijaarratu hedduu jira beektee gaafa filannoo ifi qopheeffatu san akka qopheessee yaasu isaani wal beekan mootummaa waliin gartee mormituu ta'anii haa mormanii malee mootummaa wajjin iddoo galgala wal arganii haroora baafatanii akkuma san gaazexaa lamaa fi tokkoon qubaan lakkaa'amu 2 3 hafi kunu argitee warra mootummaa waliin wal qunnamtii qabu jechuudha. Kana achitti gaazexaan miidiyaa seenaa biyya sanii keessatti miidiyaan dhufee in jalqabamee miidiyaan hedduun keessattuu gara wanni kana malee miidiyaa reediyoo fi televiizyinii kana mootummaa malee eeyyamne isaanuu kan dhuunfaa jechuun bifa dhuunfaatiin sana booda akkuma lafa baraa dhufteen akkuma lafa qabachaa dhufteen akkuma gaafa jalqabaa qabeenya kanaas gartee waan dansaa Tigraay ijaarti. Erga akkuma lafa qabataa dhuftee asisitee higa maaster filaaniin baachee higa diriirfattee lafa qabattee asii akkuma lafa qabataa dhuftee miidiyaa jechuun gaazexuma kana fa'aa barruu kana fa'aa magaazina kana fa'aa balleessaa dhufanii amma yeroo ammaa kana ittuu kunoo teknooloojiin kun egaa dubbiitti fidee duraan miidiyaa reediyoo fi televiizyinii nama biraatiin kennanii ofii isaaniitii qabatanii olola isaanii waan hin jirre miidiyaa guddaa silaa waan meeqatti hojjettu miidiyaa jechuun bari meeshaa guddaadha kan biyya tokko jijjiiru kan waraana kan caalaa lolu kan ayidooloojii lolu kan hiyyummaa lolu kan guddina fidu miidiyaa akkasii argitanii qabatanii otoo taa'aa jiranii gaa teknooloojiin gartee waan harreegan galattu namaan garagalaa akkuma jedhan waan gaarii fide waan teknooloojii amma sooshaal miidiyaa keessattuu intarneetii fideeti gaa waan biraa dhiisi kunoo teknooloojii barri fideeyyuu danqanee intarneetii cufanee miidiyaa dhiisi intarneetii moobaayilii namarraa hamma fuudhanutti diishii namarraa manarraa hanga buqqisanitti hangana dhufee otoo qartee qilleensa kanaayyuu qaban dandeenye qaban teete wayyaaneen gara maallaqaa jijjiirte isaayyuu to'atteeti kati argantuuyyuu laalti jechuudha. Miidiyaa walaba inni jedhamu gartee biyya sana keessatti miidiyaa yooma dhageettuu sii galee adumaan sii galee nama miidiyaa barate fa'aa ta'ee yeroo barattu yeroo haayiskuulii turre tari'atis yooma dhalataa qubee tana teetee yoo afaan Oromootiin fa bartee raatte erga keessattuu afaan Oromootiin kutaa tokko seene. Siivikii yeroo barannu gartee gaafa kutaa 9 gaafa kutaa 10 hin gubatta ibidda si qabsiisa beekta wanni ati argitu tortoraa waan bade wanni kitaabi jedhu immoo bareedaa waan kun gartee waan kanaafu akkasii waan gaarii lafa kenniti waraqanni waan gaarii jedha wanni lafarra argitu immoo waan biraati kanaafu miidiyaa walabummaa biyya impereesan keessatti miidiyaa walabaa biyya sanuntuu yookiin gara duubaallee itti dhufuu dandeenya akka addunyaattuu gartee akka addunyaattuu yeroo tokko miidiyaa walaba jechi inni jedhu gartee amma kana gartee gara yoo introductionii isaa waan saayinsii joornaalizimii kana si barsiisan gartee
walabummaa isaa kanaa walabummaa miidiyaa kanaa agartee biyya keessa jirtu santi biyya uummata keessa jirtu santi walabummaa miidiyaa walabummaa qabdi. Sigala. Garuu akka addunyaatti yoo dhufte walabummaan sunu yookiin akka sabaatti dhufte fakkeenyaaf akka Oromoo fi akka saba biraatti yoo dhufte walabummaan tunu qixxee walabummaa miti. Walabummaa yaa waani amma miidiyaa walabaa impaayera sanaa ni ilaalla yeroo baay'ees mari'anneerra. Amma sadarkaa addunyaatu 142 jirti impaayerri sun. Miidiyaan jiru jedhamu kun keessumaa filannoo 2005 asii muraasa jira warri FMs warri reediyoos warruma mootummaa deeggaran sana warruma mootummaa waan mootummaa dubbatan jechuudha. Akkuma tu jettee qonnaa TV jedhama Oromiyaa TV'n sunilleen bifuma jijjiirratee ba'a jechuudha. Inni kun waan guddaa jalaa ba'uu hin dandeenyu yoo waa'ee mootummaan TPLF bifa kamiin akka miidiyaa ugguraa jiru. Mee gara kan keenyaatti deebinaga. Mee akka gaazexeessaa tokkotti gaazexeessummaan ogummaadha jetteetta. Namoonni akkasumatti amaatarii yookiin waanuma tokkorraa ka'anii hojjetanis hojii gaarii godhanis jiru. Namoonni immoo osoo hin beekiin gaappii yookiin immoo wanta jiru guunna hir'ina jiru guunnadhanis hojjetanii wanta baay'ee baduutu jira. Mee gaggabaabsiitii maali sansakkaan gaazexeessummaa? Ogummaan tokko sansakkaa qaba yeroo hundumaa jechuudha naamusa qaba. Gaazexeessummaa kana namoonni akka baay'eetti ilaalu garuu ijoowwan kanneen akka dhugaa barbaadu, iftummaa, itti gaafatamummaa, loogummaa dhabuu kan jedhan kun wanti bu'uura ta'an jiru. Mee sansakkaa gaazexeessummaa jechuun maal jechuudha? Mee gabaabsinuu kaasii gara kan miidiyaa keenyaatti immoo dhufna. Ilaamee miidiyaa tokko ati argitee miidiyaa banattee fi hin turtulle miidiyaa kan sutursiisu hojii keeti. Oromoo waan jedhu beektaa yoo mammaaku waanni keeti si fakkaataa jedha. Waanni keeti si fakkaataa. Yoo ati hamaa taate waanni kelle hamaa. Yoo ati dansaa taate waaqi kelle dansaa jedha mammaasa Oromoo tokko. Waanni abbaa fakkaataa jedhan. Waanni kee si fakkaataa, waanni kiyya na fakkaataa. Kana jechuun akka hojii keetii sii kenna jechuudha. Waanni yookiin dhibba yookiin lakkoofsa namaatiin qixa jechuun miti filoosofiin Oromoo sunis. Argitee miidiyaa yoo haqa isaa hin eegin, yoo fedhii uummataa hin guutin, fedhii uummataa argitee nami miidiyaa banee si dhageeffachuuf ati fedhii namaa san qabuu qabde argitee qabde farda yookiin gaangee yookiin yaabbattee yoo deemtuun mattaalloo bixaala yookiin lugaama itti keettee naqattoo qabatteeti kan qabdee dhaabdu yookiin kan deemtu. Ilma namaa immoo waa inni barbaadu sana bifa inni barbaadu bifa haqa ta'e bifa dhugaa ta'e fedha namaa waan san dhiyeessitee yoo soorte ati bara baraan jiraatta jechuudha. Bara baraan jiraata jechuudha. Miidiyaan keetiillee bara baraan jiraata itti fufaa jechuudha. Yoo waan san hin godhin immoo miidiyaa mana taa'ee jedha uummanni gartee biiroo dhufee sin cufu uummanni manuma isaa taa'ee si cufaa jedha akkana ila. Mana isaa taa'ee si cufa. Ati biiroo nami poolisiin fa dhuftee biiroo si cuftimi biiroo kee saansameera yookiin poolisiin erganee waajjira biraa dooteetti saansameera. Akkana taa'eera jedhanii yookiin poolisii dhufanii sittan maal ila mana isaa taa'ee ila miidiyaa akkana cufa adoon argin kutta jechuudha. Kana akkan cufamneef akkasitti nami mana isaa taa'ee akkas hin cufneef yookiin yoo ati fullaate badinni isa dhufe immoo jijjiiri achira rimootii fidas akkan gooneef fedhii uummata
fedhii uummata bal'aa dura miidiyaa jechuun ati miidiyaa ta'uu fi ati mass audience millions audience uummata bal'aa bira dhaqqabu. Uummata bal'aa san immoo ilmi namaa kun gartee haqa hin fedha. Haqi tun garuu fuulli isii fokkoodha. Oromoo yoo mammaaku dhugaan fuula fokkatti jedhe. Fuula baddu dhugaan. Namni hedduun isin jaalatu. Kanaafuu miidiyaan kuni gaazexeessitoota ogummaa qaban, gaazexeessitoota qareeyyii, gaazexeessitoota ergaman otoo hin taane gaazexeessitoota of erganii, gaazexeessitoota qubaan watti agarsiisa adoo hin taane gaazexeessaa waa fuunfatu, gaazexeessaa ija sadaffaa qabaachuu qabaa jedha seerri ogummaa joornaalizimii gartee. Ija sad nu ija lama qabnaa ija sadaffaa sirra qabaachuu qaba. Waan ani ati argi inni arguu qabu danda'uu qaba. Yoo isaan hin ta'e gaazexeessaa miti namni. Maaliif taanaan uummata dursitee waan ta'a, waan dhalataa deemu arguu qabda. Uummata dursitee waan balaa deemaa jiru yookiin waan dhalate takka nuti amma fakkeenya argitee gaazexeessaanii yookiin miidiyaadha jechuudha. Gaazexeessaa miidiyaa adda baasuu hin dandeenyu. Hawaasa hordofuun qabu. Hawaasa jechuun siigal hawaasa duuba uummata duuba deemuun qabu. Waan uummata invent of wanni akkasii achitti ta'e namni achii akkasitti du'e wanni akkasitti ta'e waan dhalate ta'e qofa gabaasuun argitee gaazexeessummaa sarara fagaatee kireetiviitii jechuudha. Waan dhalataa deema xiinxalee sagantaa ajandaa uumee jechuudha. Ajandaa hawaasa jidduutti dhaabbilee garaagaraa jidduutti gartee qaamota garaagaraa jidduutti ka uumee ka walitti fidu ka waan adoon dhalati argee wanni kun dhalatuu deemti. Abboo ati akkamiin laalta wanni kun dhalataa jirti akkana of eeggadha ka jedhu gaazexeessitoota akkanaa bobbaasee ofitti keessatti hammatee dhugaa jirtu soqee dhugaa irratti immoo hundaa'ee loogii irraa bilisa ta'ee waan akkuma agartee daldalaan tokko beekta daldala banuun dura market research akka godhu kun waan na baasamoo kun nan baasu akka jedhee qo'atee daldala isaa jalqabu bifuma sanaani miidiyaan tokkollee jechuudha. Dhaabbanni miidiyaa tokkollee wanni inni qabaachuu qabu keessaa siigalee seera ittiin bulmaataa durumaayyuu seera ittiin bulmaataa kaa'atee jechuudha. Editorial policy ka jedhamu seera ittiin bulmaataa kana kaawatee seerri kun immoo argitee istaandardii isaa kana eege gaazexeessitoota ogummaa qaban gartee kan immoo jechuun rakkoof hin jilbiinfanne kan rakkoo dandamatan yeroo argite kan rakkoo dandamatan kan rakkoof hin jilbiinfanne kan dhugaa barbaadan kan immoo yeroo faan update of godhan yeroo faana jechuun beekumsa adda addaa qabaatan gaazexeessummaan kun gartee akkuma doktorri tokko specialize godhu specializationii gartee doktora taa'ee yoo jalqaba waanuma tokko barattaa achi immoo qaama namaa kanarraa yookiin ijarratti ila tanarratti yookiin specialize gootaa waan ilaa kana qofa ka baratu akkuma kana doktor gaazexeessummaan kun illee gartee kan waa'ee mana murtii kan seera irratti kan gabaasu court report kan politika kan siyaasa karaatti deeme santi gartee akkuma sanaan kan dandeettiitti qabu siigala kan immoo influence nama godhu influence jechuun siigalee kan dhiibbaa uumuu danda'u jechuudha namarratti jechuun kawaa yooma intervii dhiyaatte iyyuu ka qabdee namarraa wafuutu malee kan si sobanee si jalaan baane jechuudha yookiin dhaatteetuma dhageettee irraa waraabbattee galuu adoon taane argita kun kana duukaa deemtee intervii godhuun qabdu duukaa deemtee siigala gaazexeessitoota duukaa deemanii intervii gochuun intervii miti gartee
beekumsa waan sana waan interview gootu sanarra beekumsa gaa qabaattee nama sarraa waan hedduu fudhatta jechuudha. Kana waa'ee miidiyaan tokko qabaachuu qabu waa'ee gartee miidiyaan tokko guutuu qabu argitee faayinaansiillee akkasii faayinaansi jechuun maallaqillee akkasii maddi immoo miidiyaa kana gartee yeroo hedduu tokko abbootii qabeenyaa ta'uu malanii mootummaa ta'uu malanii hawaasa ta'uu malaa argitee amma mootummaan akkuma ofii fandii godhuuni waan ofii irra dabarfachuu fedha kan saatii qabeenya akka qabeenyummaa isaatti ilaala biyyoota adda addaati immoo karaa adda addaatiin abbaan qabeenyaa tokko yookiin namni dhuunfaa tokko yookiin wannoon tokko seera baasanii fi seera sanii hoogganama walabaa akkasiin gartee kallattii adda addaa waliif fidee walaba ta'ee hojjeta. Ammoo akka biyya biraa dhiisi gartee biyya maddi galii amma beektee miidiyaa walabaa yookiin miidiyaa warra dhuunfaa beeksisa achirratti darbu saatii gurguratan jechuun koomershaal jedhama. Sunuu sadarkaa nama dhuunfaatti dhufee dhiibbaa godhata yeroo tokko gartee namni maallaqi sun dhaabbataa sunis gartee maallaqa ari'uu irratti yeroon dhugaan dagatamtuu jirti. Yeroon dhugaan dagatamtu maallaqa ari'uu jechuun abbaan maallaqa guddaa dhaabbata saniif kenne ammoo beeksifata guddaa siigalee waan adda addaa dabarfata. Kanaafuu dhiibbaan akkasiillee jirti miidiyaa walabaa irratti haa iteetu malee argite gaafa itti seene karaa itti seene sani hawaasa qabdee deemuu qabdaati. Uummata qabdee deemuu qabda. Uummanni immoo yoo ati waan barbaachisaa ta'e waan gaarii dhiyeessituu fi yoo waan gaarii dhiyeessitee fi gartee si barbaada. Yeroo ati dhuftu yeroo ati saatii yookiin saatii tokko yookiin saatii lamarraa yoo ati jalqabtu deetee dafee banee si eega. Argitee waan gaarii akka fiddu hin beeka. Garuu yoo ati waan gaariin finne taatee yoo ati immoo ulaagaa saniin guunne ta'e yoo akka tasaa chaanaalii barbaaduun sirra dhufullee ibadinne deesi dabarsa. Kanaafuu waan akkanaa guuttatanii gartee kiraateeraa yookiin ulaagaa kana guuttatanii miidiyaa qabaachuun immoo bara baraaf si jiraachisa jechuudha. Gaariidha. Hordoftoota qophii kaayyoo haga ammaatti marii nu geggeessaa jirru gaazexeessaa beekamaa Oromoo obbo Daani'el Bariisoo Areerii waliinidha. Akka irraa hubannoo argattan abdiin qaba. Ammas irra deebinee obbo Nuruddin Adam yookiin falmaa sabaa miseensa adda bilisummaa Oromoo miseensa waraana bilisummaa Oromoo duraanii kan ture lubbuutaan boqochuu isaa odeessaa sabaa himaalee adda addaa irraa arganneen nuyi akka qophii kaayyootti jaallan qabsoo isaanii maatii isaaniif uummata Oromoo maraaf jajjabina hawwinaa egaa gara marii keenyatti seen mee gaazexeessummaan maaliif sansakkaa gaazexeessummaa laalleerraa miidiyaa walabaa Empire Itoophiyaa keessatti maal fakkaata ka jedhu laalleerra. Yeroo biraa waa'ee toora intarneetaatiin akkamitti hojii gaazexeessummaa hojjetuu fi maalirraa argachuu dandeenya kan jedhu bal'inaan walitti deebina isa hin bulfanna. Wanta ati akka ogeessa tokkootti kaastee ilaaltu waan barbaadu tokko amala miidiyaan tokko qabaachuu qabuu fi sansakkaa gaazexeessaan tokko qabaachuu qabu dhimmoota iftummaaf walabummaa dhugaa barbaadu loogummaa dhiisuu independent ta'u wantoota akkasii kana kaasteetta. Meegaa atamma biyya keessattis miidiyaa adda addaarra hojjettee argiteetta. Biyya alaa kanattis argiteetta. Miidiyaalee naannoo Oromoo jiran qofa osoo hin taane akkuma Empire Itoophiyaatti miidiyaalee jiranii biyya alaa kana jiranoo akkamitti deemaa jiru. Kan jedhu akka ogeessa tokkotti akka xiinxaltee yaadanuu kennituuf hordoftoonni keenya irraa yaada argataniin fedha. Inni kun wanti nu kaasnee laalluu fi namoonni baay'ee miidiyaa walabaa biyya keessa hin jiru, Empire Itoophiyaa keessa hin jiru mootummaatu qabatee jira jedhu. Garuu biyya alaa kana keessa yeroo dhufnus miidiyaaleen adda addaa loogummaa dhaaba tokkoo, loogummaa nama muraasaa, loogummaa nama dhuunfaa qabu. Kanaafi miidiyaa walabaa jechuu hin dandeenyu jedhanii kaasu. Ati immoo akka ogeessa tokkootti mee madaaliiti miidiyaan naannoo Oromoof Empire sana keessa irratti jiran immoo maal fakkaatu mee?
Gaaffii gaariillee gaaffii cimtuullee argitee biyya sana keessa impaayera Itoophiyaa sana keessa miidiyaa walabaa hin jiru. Dhalatee illee hin beeku. Gaafa biyyi na bilisoomte Oromiyaan bilisoomte akka dhalatu abdii qaba. Ammoo ka biyya alaa erga biyya alaatti baanellee argitee walabummaa miidiyaa kuni xiqqoo gaaffii keessa jirti ka jedhudha gaaffii keeti. Dura mee seenaa gaazexeessummaa miidiyaalee Oromoo irraa xiqquma waa jedhee itti see dhufa. Dhuguma dubbachuu fi Oromoon miidiyaa baqa keessa horate miidiyaa Oromoo kan jedhaman jechuun miidiyaa Oromoo kan jedhan baqa keessa biyya baqaatti kan gaafa jalqabaa Ayyub Abubakar faa Moqdishoo irraa gaafa jalqabanii argitee 50 shubbisaa faa sirba dhiyeessaa Dr. Mohammed Rashad Abdullee faa walaloo achirraa dabarsaa jechuun Moqdishoo irraa gara biyya teennaa gaafa mootii Haile Sillaasee jechuudha. Gaafa sallee miidiyaan waa'ee Oromoo dubbatee Oromoo kakkaasaa ture biyya baqaati. Biyya baqaarra. Sana booda miidiyaan sanaa faccisuu fi mootii Haile Sillaaseen Hararitti reediyoo afaan Oromootiin dabarsu waanuma akka sirbaa waanuma gartee waan akkasii akka jalqabamu taasise. Sana booda miidiyaan erga argitanii mootummaa ce'umsaallee booda erga Oromoon siigalee Oromoon baqa jalqabee baay'inaan argitee Saabaawolleen bosonarraa naannoo baqaarraa dabarsaa ture. Biyya alaa kana dhufnee immoo miidiyaaleen adda addaa xiqqaatu guddatu kan jalqabanii kan jiranii argitee waan kee si fakkaata akkuma mammaasa duraatti si deebisa. Waan kee si fakkaata akkuma Oromoon jedhu ilmi abbaan dhalche abbaa fakkaata beeki. Ilmi abbaan dhalche abbaa fakkaata. Argiteeti yoo Oromoon iddoo garaagaraa jiraate yookiin ilaalcha garaagaraatiin hiree akka saniin iddoo garaagaraa sanitti miidiyaa jalqabe miidiyaan suni abbuma fakkaata. Kan kanaallee abbaa kana fakkaata. Kan kanaallee abbaa kana fakkaata. Akkuma ilmi abbaa dhalche fakkaatu abbaa dhalche fakkaata. Maaltu badeseeta duratti gaalli har'an bannee gaafa kokkeen badde badee jedhani. Kokkee jechuun bilbila gaalatti hidhanee yoo kokokkeedhaa deema gartee fageenya dhageetta akka bilbilaa. Kokkeen kun gaalarraa cittee jennaani lakkisa gaalli akka malee deema gartee horii deemaa hammaatu hidhani. Lakkisa maanguddichi jaarsi numa dubbata. Kokkee tana gaala kanatti deebisaa irraa buuteerti jennaa maan taa'amutti jedhaneen. Kana booda gaala dhabane torbaan duuba ji'a duuba gaalli badee as buutee isaa dhabane jaarsi gaalli irra hin banne dhiisa gaafa kokkeen badee jedhan. Kanaafu miidiyaan argitee dubbii walabummaa miidiyaa argitee sitta jalqaba waan hedduu kaaseera. Walabummaa miidiyaa ka gartee waan adda addaa seera adda addaa guuttattee argitee miidiyaa tokko taa'uuf jechuudha gartee yaa biyya baqaarra jirra beekamaadha. Biyya baqaarra jirra ulaagaalee akka
standardization yookiin ulaagaa cimaa miidiyaan tokko dhaabbatee wannoo isaa tamsaasa isaa diishii isaa saatalaayitii isaa maalii isaa qopheeffatu sadarkaa santillee odoo hin taane hawaasa Oromoo kun as jiraatee ideoloojii garaagaraa qabaatee immoo yoo miidiyaa barate dubbiin gaafa san achirraa jalqabdee jechuudha. Kanaafuu ammoo wanni gaarii ta'u asirratti waan hedduus keessa seenuu hin barbaadu. Maaliif taanaani namni hamaa nama keetiiti orma keessatti hamaadha jettee quban ittiin qabiniidha mammaan Solomoon. Hamaa nama keeti orma keessatti hamaadha jettee quban ittiin qabiniidha. Yoommoo kophaasa argatte yookiin fira waliin yoo argatte gattaa sisiiti ittimii bifan galu yookiin arrabsoon illee ta'e garuu harree ufumaa wal dhiitti ilkaa waliin cabsitu jedhan harree xaa'a wal gooti garuu ilkaa isii gaafa wal cabsitu arganii hin beekan. Ifama kanaafuu maan jechuu barbaade wanni nu baasuu qabu wanni nu baasudha miidiyaa walabaa taanee nuutama biyya baqaa jirra dura biyyaayyuun qabnu garte biyyaayyuun qabnu akkuma gaafa jalqabaa miidiyaan Oromoo Moqdishoo jalqabame miidiyaan Oromoo amma biyyoota adda addaa jirallee biyya adda addaa jira baqa keessa jirra jechuudha. Amma argitee dhiifama bilbilaa jiran cufe biyya baqaa jirra biyya baqaa jirru kana keessatti wanni nu baasuu qabu hamtuu ofii hamtuu walii dubbachuu dhiisuu hamtuu walii gabaasuu dhiisuu argita karaa ati deemtelle yoo galma tokko qabaanne kaayoo tokko qabaanne argitee namni mana tokko jaaru citaa waliin saamu namni mana tokko jaaru citaa waliin saamu ilaalcha adda addaa nutti mul'atuu danda'a kaayoo garuu garte namni iddoo garagaraa oole tokko daldalaa oolaa tokko adamoo oolaa tokko taphataa oolaa tokko kubbaa miilaa taphataa tokko loon tiksaa tokko midhaan aramaa garuu mana tokko galan galgala jarri kun kan adamoo deemu ka daldala deemuuni ati waan dhiiraan beektu asuma mana keessa taa'aa olii dhiirti addee ooltuuni ooltee galtii galgala mana tokko galuu deemanii beeka alaayyoo waliin jedhanii wanni wal balleessu garte manni isaanii garuu tokkotu galgala mana haadha tokkotti galuu deema ilmaan kun kanaafuu karaan kee karaa kiyya yoo si baase anas hin fayyadda yoo na baase silleen fayyada jedhaniiti miidiyaaleen kun yookiin hawaasi kun dhaabbileen kun walirra dhaabbachuudha malee argitee walabummaa Oromummaa argitee walaba ta'uu qaba. Amma fakkeenya miidiyaa biyya alaa yoo siin jedhe miidiyoota biyya alaa yoo siin jedhe miidiyaa biraa fakkeenya mee Aljazeeraa BBC fudhadhe. Gabaasa isaan Aljazeeraan biyya Arabaa irratti gabaasuu fi gabaasa BBC'n biyya Arabaa irratti gabaasu ilaalame yoo xiinxaltee raattee jiraatte. Wal qixa miti. Aljazeeraan baay'ee waan biyya Arabaa kana baay'ee lafan buusu. BBC'n immoo darbee gabaasa. Miidiyaan lixaa warri akka CNN illee darbee gabaasa.
argitee walabummaa addunyaati beeka sadarkaa addunyaatti sii dhufeera addunyaanuu BBC'n waan Afrikaa waan biyya biraa waan negatiivii biyyaallee lafan buusu waan Ingilizii garuu harkarra qaba. Waan biyya isaa waan biyya ati miidiyaa tokko yoo ijaarte interestis ati tokkoffaa proximity waan jedhamu jira yoo ofi taateedha ati addunyaa taataadha yoo hudduun ta'e lafa teesse boqatte bakka biraa argita naannoon sitti mul'atte jechuudha jalqaba ofii kee kanaafu Oromoolle dura walabummaa isaa jechuun walabummaa miidiyaa jechuudha fair and free isa jedhansa walii isaa jidduutti ta'uu qaba sii galee ta'uu qaba jechuun waan hamtuu miidiyaa Oromoo waa hamtuu Oromoo gabaasu Oromoo fayyadaan jiru Oromoo miidhaa jira jechuudha. Karaa kamiillee yoo taate miidiyaan lixaa yoo barbaadde waan miidiyaan lixaatii fi Aljazeeraa fudhatte fakkeenyaaf miidiyaalee lixaa BBC, CNN, Fox News miidiyaalee hedduu yoo fudhatte waan lixaa harkarra qaban akka laalanuun hin jira. Waan biyya biraa immoo akka barbaadan gabaasan. Kanaafuu gabaasi miidiyaalee Oromoo jidduu jiru dhimma Oromoo irratti akka miidiyaa guddaa walaba jennee addunyaa miidiyaa fakkeenya guddaa fudhannu laaluu qaban xiinxaluu qaban. Fakkeenya gabaabaa BBC fi Aljazeeraa qofaa fudhatan namni xiinxaluu danda'u. Fakkeenya gabaabaa. Yaa gaariidha amma ati galmarratti wanti jette tokko jira maayilinni gaazexeessaan tokko ani amaatarii yoon ta'e Yusuf Qunnamtii hojjechuu ture gaazexeessummaan baran. Wanna barbaadu tokko kan namni itti hime otoo hin taane ka ofiillee dubbachiisee waa baafatu ta'uu malaa jette. Anillee akkuma sana sitti ta'uun kiyyan oolu jechuudha. Wanni hin jedhu waan miidiyaa Oromoo kakaasnee fi atuu kaasteef sun fakkeenya guddaati. BBC'n agam walabaa ta'ullee dantaa biyya Ingilizii eega. Aljazeeraanis akkasuma giddugaleessa ba'aa isaanii ni eega. Garuu odeessa wal tamsaasa. Toora saba Himaalee irraa akka arginutti amma namoonni Alshabaabiin hin deeggaran garuu xiicha Somaaliyaa keessa deemaniitu ummataaf dhiyeessu. Warri Abashaallee fagoo amma warreen akka Isaat fa'aa G7 waraana isaanii yookiin kaayyoo isaanii deeggaruu dhiisuu malu. Garuu achi deemaniitu raawwatu. Isa kana jechuun walabummaa yeroo jennu waa lama wal bira laallachuu akka jirudha. Amma akka ogummaa keessatti kan nu kaastu. Isa kanas garuu amma fedhee miti toora keenya irratti nan ilaalaa gaaffileen akkan si gaafadhu ka'aa jiran keessaati. Isa ijoo tokkoon si gaafadha. Innis maali? Daani'eel ogeessa gaazexeessummaatiin biyya alaa kana keessa jiran keessaa ka qubaan lakkaa'aman Oromoon qabdu keessaa isa tokkodha. Miidiyaa Oromoon qabu OMN irratti hirmaataa ture, sagalee isaa dhaga'aa turre, amma garuu hin jiru. Maaliif achi dhibamee kan jedhu nu gaafadhu jechuudhaan karaa keessaa guddoo na gaafatu. Kuni gaaffii guddoo belbeltuudha. Mee ati Daani'eel injiru OMN ramma dalaguutti injiru yoo jedhanii maaliif isa jedhu otoo hordoftoonni keenya akka hubataniif kaaste achiin booda gaaffii kan biraa wanta dhuunfaa ta'e si gaafadhee yaada keenya goolabataa deemna. Ana miti hordoftoonni keenya akka si gaafadhu waan dhiibaniif gaaffii kana siif kaasaa maali mee sababni? Si tuquudhaaf kan asirraa ergaa argadhetti gariin Daani'eel raadiyoo Kuush jedhu tokko kan deeggartoota adda bilisummaa Oromoo ta'e irra hojjechuu jalqabee gariin immoo deeggaraa adda bilisummaa Oromoo ta'ee jennaanii gariin immoo hidhataa deeggartoota adda bilisummaa Oromoo waliin qaba kanaafidha. Gariin immoo dhimma rakkoo wal keessaa dhaabbatichaati jedhu kan naaf keensiif kaasu jira. An abbaa ol beeku budaadha jedhanii ati immoo mee gabaabsi hordoftoonni keenya uummanni Oromoo martis ati beekaa Oromoo tokkodha kana beekuu qaba waan ta'eef mee sababaa isaa gabaabsitu manuu himu.
argitee agala toomaniiti hordoftoonni tiyyalleen caqastooti tiyyalleen yeroo dheeraadhaaf illee ta'u gartee waggaa biyya keessalletti miidiyaarra nama ture gartee namni miidiyaarra ture kun odensii qaba gaazexeessaan kamiyyuu odensii qaba odensii jechuun dhageeffataa qaba gaazexeessaan sun dhageeffataa isaa kabajee jechuudha dhageeffataa san kabajee hojjeta ogummaa isaallee bira jechuudha. Dhugaadhaa OMN irraa hojjetaa ture OMN irraa yeroo baqaatti jechuudha. Yeroo baqaa jechuun akka ammalleen kutaa tokko argadhee mana jechuudha argadhee keessa jiru otoo hin taane kaampii namoota wajjin yeroo isaan yeroo oduu dubbisu fa'a daqiiqaa 20 adda kutee jechuudha hamma namni narraa cal'isu yookiin hamma isaan itti dubbachuu hin dandeettu maaliif nama 8-6 waliin jiraatta mana tokko keessa kanaafuu amma isaa yookiin waca sagalee gadi qabatan eegdee jidduutti ija namaa eegattee jechuudha kaampiitti jechuudha kaampii jechuun lafa baqaatti jechuudha gartee lafa akkasii keessatti hojjetaa ture namni tarii gaafa achirratti nu argan gaafa dhiifama naa godhi fakkeenya tokko kan fakkaatu biyyatti deebiseeti gaafa nuti biyyarratti hojjetaa turre uummanni baadiyyaa waan nuti konkolaataa qabnu waan nuti mana qabnu waan gartee waan akkasitti fakkaata akkas konkolaataan qabdu kan jedhee jira si gala konkolaataa deesee wayyaaniin gaafa konkolaataan nara kutteedhaan asfaaltirra yuun deemu ture waan san fakkaata biyya alaa kanalletti immoo haala akkasii keessatti hojjetaa turedha OMN irra hojjetaa ture akka qabsoo tokkotti ilaalan hojii san si galee akka hojiitti adoon taane akka qabsootti uummata Oromoo kana gartee qabsoon formulaan qabdu karaa Oromoo itti jiru hundi Oromummaa isaa durfatee sabboonummaa isaa yoo durfate kallattii itti deemnu hundi qabsoodha kallattii itti bobbaane guyyaa baanee oollu kun hundi kallattii hundi qabsoodha kan ba'ee diinarratti qawwee dhukaasurra itti dabalatee jechuudha. Kanaafuu kallattii qabsooti jedheeti hojjetaa ture of kennee jechuudha hamma danda'ame si galee sana booda argitee haala an hin feene tokkottu dhalate karaa saniin jechuudha haala an hin feene baay'ee isaa dubbachuun barbaadu. Argitee haala achi keessatti otoo hojjetaa jiruuti karaa ani si galee wareegamatti kennee itti hojjedhu akka hojjetaa ta'e akka qabsooti si galee sagalee biyyatti ukkaamame biyyatti waan garagaraa si galee walaloo barreessee hin dhoksaa walaloon barreessee awwaalee achiin na ilaa baddallee hedduudha maaliif taanaan yoo si qaban yoo waan garagaraa jedhanii ani immoo ukkaamama waggaa meeqa biyyatti ukkaamame kana karaa